Kolfa kana maaliif namni baay'een baay'ee kolfa garaagaraa kolfa. Tokko tokko gaafa marraan kolfu gaafa kolfu akkamitti kolfa jeetan gaafa kolfu yommuu kolfuuf jedhu qoosaa ammam nama kolfu inni kaan imimmaan buuseetti kolfa inni kaan lafa gangalatee yeroo kolfu ilaalaa mi gurbaan kana raachee akkamitti kolfu. Maal ta'e gurbaan hin baraate raachee raachee baraate. Kolfaan immoo kan akkanaatti kolfu jira. Kolfa akkasii argaa jirtu kolfa akkasii gaggabu jechuudha. Tokko tokko immoo kan akkamitti kolfa sitti fakkaata. Maal jechuun barbaadanii baay'ee kolfi dhukkubadha garuu nama ta'etu deemee sababii baay'ee kolfitu dhukkuba qabda naan jedhanii jedhu. Kolfi garmalee kolfi sababa malee gammachuun daangaa hin qabne garmalee yeroof sa'aan eegganne fakkeenyaaf namni tokko tu gaddu namni tokko tu ambiraasoo kan kolfu kan garmalee energetic ta'u namoonni tokko tokko kan irra badhaba illee jiru. Isin galee gammachuurraan kan jechuudha. Kun dhukkuba baay'ee yeroo biraa qabannee isiniif dhiyaafna kun maal akka ta'e qabadhee isiniif dhiyaadha. Garuu wanta jechuu barbaade amma wanta naasoo barbaade kolfi baay'ee kolfi waan salphaa sitti fakkaata. Yammi tokko yommuu kolfu maashaawwan fuula keenya irra jiran hedduun isaanii ni kottoonfatu. Maashaan tokko kottoonfachuudhaaf baay'ee salphaa sitti fakkaata. Maashaan tokko yommuu kottoonfatu enerjii barbaada. Enerjii bifa ATP jedhamu jechuudha. Enerjiin sun maashaawwan fuula irra jiran maashaawwan baay'ee jira baay'ee. Maashaan kun fakkeenya namni tokko yommuu kolfu maashaawwan kun hin sosocho'u jechuudha. Hin dadacha'u jechuudha. Hin kottoonfatu jechuudha. Kanaaf tokkoffaa enerjii kan argachuudhaaf nyaata nyaachuun nama barbaachisa. Kanaaf yeroo baay'ee namni beelee tokko namni garmalee beelee namoonni rakkina hir'ina nyaataa qaban fa'aa yeroo baay'ee daa'imman yoo argite ta'e hin kolfan. Akkas jedhu. Sababni isaa enerjii hin qabani hir'ina nyaataa qabu waan ta'eef jechuudha. Maal jechuu barbaadanii kolfii fayyaa keenyaaf bu'aa guddaa qaba. Mee fayyaa keenyaaf bu'aa akkamii qaba? Kolfaami takkaa kolfaami hundi keessan. Kolfa. Kolfi umurii namaa dabalaa jedhu. Umurii namaa dabalaa. Kolfi immoo dhukkubaa jedhu. Dhuguma dhukkuba. Mee ilaala. Gabaabadhumatti namni tokko yeroo kolfutti moolekiyuloonni garaagaraa sammuu keenya keessaa niiropeptaayids kan jedhaman hedduun ni gadhiifamu. Isaanis kanneen akka hormooniiwwan gammachuun garaagaraa yookiin immoo moolekiyuloonni gammachuu kun yommuu isaan qaama keenya keessatti gadhiifamanii maal ta'a? Seerotoniinii fi doopaamiin kan jedhaman jiru. Yeroo baay'ee wantoonni kun hormoonii gammachuu yookiin immoo moolekiyuulota niirootiraansmiitarii keemikaala gammachuu jedhamuudhaan waamamu yeroo baay'ee. Keemikaalonni gammachuu kun yommuu isaan namni tokko yeroo kolfu baay'inaan qaama keenya keessatti gadi dhiifamaa deemu jechuudha. Baay'inaan qaama keenya keessatti gadi dhiifamu jechuudha. Yeroo kana yeroo moolekiyuloonni kunniin qaama keenya keessatti gadi dhiifamanii faayidaa akkamii fayyaa keenyaatiif qaba? Tokkoffaa irratti mukuu yookiin immoo dhiphina namarraa fageessa. Dhiphina hir'isa. Keessumaa amma seerotoniin kan jennu kunniin jechuudha. Dipireeshinii namni tokko yeroo muddamutti yeroo gaddutti calluma jettanii yoo kolfuu dhaabatan illee viidiyoo gaggabaabaa viidiyoo nama kofalchiisan viidiyoon qoosaa tokko tokko jiraachuu danda'u. Isaan ilaaluu dandeessu. Kolfaa. Yeroo sana keemikaalli kun yommuu qaama keenya keessatti gadhiifamu dhiphina yookiin immoo cinqata kan jennu yookiin immoo dipireeshinii kanallee ni hir'isa jechuudha. Kanaaf dawaa bilisaati. Dawaa bilisaa waan ta'eef kottaa mana yaalaa kottaa piriskiripshinii isinii barreessinee isiniif laannaa jechaan jiru. Kolfaa. Inni kan biraa wantoonni kunniin maaliif fedhu yoo jenne kolfi faayidaan kolfaa yookiin immoo gama fayyaati yoo laalle dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenyaallee ni dabala. Salphaatti illee dhukkubaan qabamuu hin dandeenyu jechuudha. Yeroo isin jedhutti hormooniiwwan kun keemikaalonni kunniin immune systemii keenya boost gochuu danda'u jechuudha. Ni galee miti yookiin immoo sirna dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenyaallee dabaluu danda'a jechuudha. Inni kan biraa maaliif gargaara? Mataa dhukkubbii. Mataa dhukkubbii illee baay'ee. Yoo mataan sin dhukkube mee ilaala waan nama kofalchiisu waa ilaala kolfaa sirriitti.
keessumaa amma tension headache kan jennu yookiin immoo stress headache kun kana relief ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Keemikaalonni kun keemikaala gammachuuti. Keemikaalonni gammachuu kunniin hormoonii garaagaraatti dhiibbamuu danda'u. Qaamni keenya keessatti yommuu isaan gadi dhiifamanii qaamni keenya si'aayin argata. Inni kan biraa umurii namaa dheeressuu keessatti illee yeroo baay'ee namni tokko yeroo dhiphatu hormooniiwwan dhiphinaa qaama keessatti gadi dhiifamanii dhibeewwan garaagaraaf nama saaxiluu danda'u. Dhiibbaa dhiigaas ta'uu danda'a. Dhibeewwan kanneen kaanis ta'uu danda'a. Kanneen nama saaxiluu danda'a. Kanaaf yoo gammannu umuriin namaallee hin dheerata. Maali isin galchu umuriin keessa hin dheerata kolfaa bilisa prescriptionii isin gaafachaa jiru birrii isin gaafachaa jiru waan ta'eef. Kanaaf umuriin namaa dheeressuu keessatti illee umuriin namaallee yoo laallee hin dheerata jechuudha. Inni kan biraa dhiibbaa dhiigaa. Dhiibbaa dhiigaa ni hir'isa amma tokko. Kana yeroo jennu akkuma beekamu stressiin yookiin dhiphinni hormooniiwwan dhiphinaa yommuu isaan qaama keenya keessatti gad dhiifaman namni tokko yommuu hojiidhaanis ta'e yaadaan dhiphatu maal ta'a? Yeroo sanatti dhiibbaan dhiigaa ni dabala jechuudha. Kanaaf namni tokko yeroo gammadu dhiibbaa dhiigaa dabalee hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf dhiibbaa dhiigaa ofirraa ittisuuf illee namoota qabaniif illee amma tokko akka lifestyle modification keessaa illee yookiin immoo gammachuu qabaachuun illee dhiphachuu dhiisuun illee kolfuun illee waan tokkodha jechuudha. Kanaaf dawaa bilisaati. Maaltu sin rakkise? Birrii kisii keessaa hin baaftan. Kolfaa. Inni kan biraa dhukkubbii qaamaa ni hir'isa. Dhukkubbii qaamaa yoo qabaatte illee kolfaa meeshaa ilaalame ni hir'isa. Akkasumas hariiroo nama waliin qabnu ni dabala. Hariiroo maatii waliin qabdan haadha manaa keessanitti nyaaran gurgurina, abbaa manaa keessanitti nyaaran gurgurina, itti kolfaa abbaa baadha keessanitti, hiriyoota keessanitti. Kanaaf hariiroo maatii gidduu jirreen ni dabala waan ta'eef kolfaa. Kolfi dawaa bilisaati. Raajin harka fuudhi. Eletuma warri subscribe godhe subscribe godha. Warri immoo maamila addaa ta'uu barbaadanis maamila addaa ta'uu dandeessu. Fayyaa dhabinaa.